akkam jirtu har'a kan isin faana turu ana Habiib Huseenim har'a uumama bineensotaa keessaa yookiin beelladoota keessaa kan dubbannu waa'ee gocii irratti nu faana turaan affeerra kee har'a kan dubbannu Allaatii guddicha guchii jedhamurraa. Allaatiin guddichi guchii jedhamu kun allaattiiwwan gurguddoo addunyaa kanarraa isa tokko yoo ta'u innis kan balali'ee hin dandeenye dhiibbaa ulfaatina isaarraatiin kan ka'e jechuudha. haa ta'u malee allaattiin kun ilmoosaa dhalee hanqaaqee hamma guddisutti dhiibbaawwanii fi rakkinoota hedduu dandamatee kanas ga'uta. Isaan keessaa akkuma laalaa jirru gareen waraabessaa isa tokko dhiibbaa isarratti gachuudhaaf laalaa jiran fakkaata. Gareen waraabessaa Clevejiamu kun allaatii kana nyaachuudhaaf yookiin daa'ima isaa jalaa ajjeesuudhaaf qophaa'anii jiru fakkaata. Haa ta'u malee guchiin dhiibbaa kana hunda dandamatee ilmoosaa guddifachuudhaaf wanta akka shakkii waan hin qabneef kan gamaa gamana ilaalee haala dhufu hunda to'atu dhiilaa fi dhalaadhaan gargar qoqqoodamanii kan hojjechaa jiran fakkaatu. Waraabessi kun yeroo ammaa qophaa'ee jira guchii kana nyaachuudhaaf yookiin ilmoo guchii kana balleessuudhaaf. Haa ta'u malee guchiin lamaan kunis qophaa'anii jiru. Daa'imman isaanii yookiin ilmoo isaanii iddoo tokkotti walitti qabamanii jiru. Akkuma beekamu isheen haati yookiin haati ilmoolee guchii kana daa'ima kana ofirra keessee jala taa'aa jirti fakkaata. Do they know something Zalika doesn't? Ostriches give as good as they get. haa ta'u malee amma waraabessi kun ilaalaa jira. Haa ta'u malee waraabessi kun daa'ima kanatti dhiyaachuu hin dandeenye. Inni qophaa jiru kun immoo isa waraabessa kana ari'uutti jira. Oh my god, irra ijjateetu afallaqee ture. Haa ta'u malee bira darbee jira. Guchiin haati immoo daa'ima irra ciiftee ilaalaa jirti fakkaata. Amma akkuma ilaalaa jirru waraabessi abdii kutateera gara deemsaatti galuuf qophaa'e. Abbaan warra guchii ari'ee jira jechuudha waraabessoota. Amma haati akkanattiin daa'ima ishee rakkina kana hundarraa guddifte jechuudha.